Kan si miidhu si qofa. Asirratti beekaa biyya Ameerikaa yookaan pirezidaantii Ameerikaa tokko haa ilaallu. Abrahaam Linkan jedhama. Abrahaam Linkan dorgomee injifate gara pirezidaantummaa Ameerikaatti yeroo ol ba'utti abbaan isaa nama kophee miilaa hojjetu ture. Sababa kanaanis Linkan namoota sammuun isaanii dadhabaa ta'an baay'ee isaanii biratti ilma abbaa suphituu yookaan kophee hodhuu jedhamuun beekama. Kun garuu pirezidaantummaatti ol ba'uun isaa baay'een isaanii hinaafsisa ture. Yeroo jalqabaatiif Linkan haasa'a isaa gochuuf yaa'ii mana maree duratti ol ba'e. Kana gidduutti namichi sooressi tokko namoota gidduudhaa lafaa ol ka'ee yaa Abrahaam Linkan maatii koof kophee kan suphuu fi qulqulleessu abbaa kee ta'uu hin dagatiin ittiin jedhe. Uummanni achitti argamu mana maree keessatti argaman hundi isaanii itti kolfani. Sababni isaas Linkan dubbii dureessichi dubbatetti baay'ee qaana'eera jedhanii waan yaadaniif. Namoonni tokko tokko garuu uumama isaaniitiin hubannaa addaa gonfatanii dhalatu mitiiree. Linkanis namoota hubannaa addaa sana waliin dhalatan kanneen keessaa tokko waan ture natti fakkaata. Dureessichi namoota itti kolfiise sana ija isaa keessa ilaalaa deebiin inni kenneef kan akkas jedhu ture. Yaa gooftaa koo abbaan koo maatii keessaniif akka kophee hojjetu sirriin hin bareechee beeka. Akkasumas maatii keessaniif qofa osoo hin taane namoota mana maree kana keessatti argaman hedduu isaaniif illee dabalata isaatu kophee hojjeta yookaan qulqulleessa. Sababni isaa akka abbaan koo itti babbareechee caammaa yookiin kophee hojjetu namni kan biraa waan hin dandeenyeefidha. Inni kophee ni hojjeta jechuun qofti abbaa koo hin ibsu. Lubbuma itti uumamu jedhee deebiseef. Mee isinumman gaafadhaa. Kophee abbaan koo isiniif hojjete irratti komii qabdu yoo jiraateef anis ogummaa sana waan hin qabuuf kophee kan biraa isiniif hojjechuu nan danda'a. Garuu hangam fedhe bareechee yoo isiniif hojjedhe iyyuu hamma abbaa kootii akka inni hin bareedne beekaa jedheen. Sababni isaas ogummaa abbaan koo kophee hojjechuu irratti qabu jabeessee waan hin beekuufidha. Egaa anumti mataan koo iyyuu ogummaa isaa kanaan baay'een abbaa kootiin boona jedhee deebiseef. Kana irratti namoonni mana maree sana keessatti argaman martinuu mataa gadi cabsatan. Xinnaa guddaan afaan qabatan. Deebiin Abrahaam Linkan deebisee itti dinqisiifatan. Hamma silaa itti kolfaa dabaree isaanii morma isaanii gadi cabsatan. Egaa asirraa maal hubanna seetan? Hanga ati hin eeyyamnetti eenyuyyuu si miidhuu hin danda'u. Yeroo kamillee yoo ta'e kan nu miidhu wanta nu mudate osoo hin taane wanta nu mudate yookaan nurratti ta'e sanaaf deebii nuti laannuudha. Bidiruun bishaan itti marsee jiruun hin liqinfamu. Bishaanichi hanga barbaade bal'atus ta'ee baay'atus yeroo kamiyyuu bidiruun irra ni deema. Garuu bishaan kunniin qaawwa yookaan uraa xiqqoo argataniin yoo keessa isaa seenan yeroo sanaa kaasee bidiruun kun gadi lixuu eegala. Kanaaf gadi lixa, ni nyaatama, ni dhokatas. Egaa atillee akkasuma. Wanti siin jedhamu naannoo keetti wanti hojjetamu jechoota mogoleessi buusan kan namni haasa'u maratti yoo karaa cufte akka inni keesseenu yoo gochuudha baatteef yeroo hunduma ati moo'adha. Diddee garuu wantoota kanniiniif karaa laatta yoo ta'e ni moo'amta, ni injifatamtas. Kanaafuu moo'afuu fi moo'uu kan kee murteessu Waaqayyotti aansee si mataa kee ta'uu hubadhu. Waaqayyo wanta si dhokse keessaa si haa baasu siin jedha. Maddisaa Feesbuukii fi Teelegiraamii adda addaa.